Ashamaa kan jirtu guyyaadhaa kan ammoo grade 9 history unity jalqabaa keessaa paartii sadaffaa qabannee dhufnee jirra jechuudha. Guyyaadhaa kan ammoo kan laallu the unification of Germany kan jedhudha. Paartiin lameen darbe keessatti unification of Italy fi akkasuma industrial revolution kan jedhu laaluudhaaf yaallee jirra. Guyyaadhaa kan ammoo the unification of Germany kan jedhu wajjin laalla jechuudha. Warri bunni paartii dabree hin laalin description box jala linkii isaatiin seentanii ilaaluu hin dandeettu. Barannoo guyyaadhaa haa eegalluuti. Jalqaba irratti the unification of Italy jechuun walitti qabama yookiin tokkummaa Itaalii jechuudha. Tokkummaa Itaalii kanaaf wantoonni gargaarsa ta'an yookiin wantoonni tokkummaa Itaalii kun akka jabaatu yookiin akka eegalu taasisan maal fa'a kan jedhu laalla jechuudha. The helping factors of this event kan jedhu laalla jechuudha. Faaktarii wantoonni kun akka mudatu taasisan wajjin laalla jechuudha. Jechuunis faaktarii the unification of Italy gargaaran jechuudha. Isaanis hanga 5 tokkotu jira jechuudha. Tokkoon isaanii hanga danda'ameen waliif ibsuudhaaf ni yaalla jechuudha. Jalqaba irratti the war of Napoleon Bonaparte kan jedhu kanadha. Waraana namni Napoleon Bonaparte jedhamu kun gaggeesse jechuudha. Waraanni kun akkamitti the unification of Italy gargaaruu danda'e? Jalqaba irratti arouse German nationalism. Warra Germanii kana nationalism yookiin jaalala biyyaa kana akka qabaatan jajjabeesse jechuudha. Itti aansuudhaan Napoleon reduced the number of German states from 300 to 100. Napoleon namni jedhamu kun stateewwan Germanii baay'ina isaanii 300 irraa gara 100tti gadi buuse jechuudha. Baay'ina stateii Germanii gadi xiqqeesse jechuudha. Lammaffaa irratti faaktoriin unification of Italy gargaaree maa'inni the Congress of Vienna. Walgahii Vienna keessatti gaggeeffamedha bara 1815. Inni kunis reduced the German state from 100 to 39. Baay'ina German state dhibbarraa gara 39tti gadi xiqqeesse jechuudha. Namni Napoleon jedhamu 300 irraa gara 100tti gadi xiqqeessee ture. Walgahii kana irratti immoo baay'inni state Germany dhibbarraa gara 39tti gadi xiqqaate jechuudha. Recognized the German Confederation. Sadaffaan immoo the Zollverein kan jennuun kanadha. Inni kun custom union formed by Prussia. Waliigaltee isteetonni Jarmanii gaggeessanidha jechuudha. The Zollverein kan jennuun kun bara 1819 keessa waliigaltee kana kan foormi godhe yookiin kan gaggeesse Prussiadha jechuudha. Akkasuma tokkummaa yookiin yuuniyeenii kana keessatti isteetonni Jarmanii hundiyyuu ni argamu jechuudha. Except Austria malee. Austria malee isteetonni Jarmanii hunduu waliigaltee isteetonni Jarmanii waliin gaggeessan kana keessatti ni argamu jechuudha. Hundi isaaniiyyuu Austria malee. Afuraffaa irratti the idea of liberalism and nationalism. Yaada liberalism jennuun kan jechuudha. Liberalism jechuun wantoota akka freedom of speech, yaada mirga wanta yaadan ibsachuu akkasuma yaada wanta fedhan hordofuuti jechuudha. Amantii fedhan hordofuu liberalism jennaan jechuudha. Liberal kan jedhurraa dhufe bilisummaa jechuudha. And nationalism jechuudha. Kan afuraffaa irratti unification of Germany akka gaggeeffamuuf faaktoriin gargaaraa ture. Inni afuraffaan isa kana. Shanaffaa irratti common nationality kan jennuun kanadha jechuudha. Nationality isteetonni Jarmanii hundiyyuu wajjin jiraatan jechuudha. Kanaafuu afaan tokko haasa'u, aadaa tokko qabu.
seenaa waliinii qabu jechuudha. Kanaafuu wanti kunis akka tokkummaan Jarmanii kun uumamuuf gargaaree jiraanii jechuudha. Egaa qabxiileen asiin olitti ilaalle kunniin shanan unification of Germanyidhaaf wantoota gargaaraa turanidha jechuudha. Itti aansee immoo kan laallu delaying factors or obstacles kan jedhudha. Qabxiileen unification of Germanyidhaaf gargaaran isaan kanniin ture. Kan itti aansee ilaallu immoo obstacle yookiin rakkoolee akka unification of Germany kun hin gaggeeffamne taasisaa turan biyyootas tokko tokko hojii ilaalla jechuudha. Biyyoonni asiin gadii kunniin biyyoota unification of Germany akka milkaa'u hin barbaannedha jechuudha. Akkasuma wantoota akka unification of Germany hin milkooyne dhoggaa turan hojii ilaalla jechuudha. Amma jalqaba irratti Awustiriyaadha jechuudha. Itti aansee immoo France unification of Germany kun akka milkooyne duubatti wantoota biyyoota harkisaa turan yookiin biyyoota dura dhaabbataa turanidha jechuudha. Akkasuma political and religious differences between the Protestant North and the Catholic South. Garaagarummaa amantiitii fi poolitikaa warra Protestantii fi warra Kaatoolikii jidduu jirudha jechuudha. Biyyi Jarmanii warri kaabaa warra Protestantii hordofuudha, warri kibbaa immoo Kaatoolikii hordofanii. Isaan kunniin lamaan wal amantii guddaa hin qaban jechuudha. Sababa kanaaf tokkummaan jidduu isaaniitti uumamee biyyi guddoon uumamuu hin dandeettu jechuudha. Yookiin Jarmaniin takka taate uumamuudhaaf akka hin dandeenye yookiin duubatti harkifatu ta'a jechuudha. Sababa amantii garaagaraatii fi poolitikaa yookiin yaada garaagaraa qabaniif. Akkasuma Protestant Norziin kana keessatti maaltu argama? Prussia, State Prussia jedhamtu argama. Isiin unification of Germany kan akka hoogganaa turteedha jechuudha. Warri Kaatoolikii Saawuzii kun immoo warri Protestantii kun doominaansii nurratti argata sababa jedhanii yaadaniif unification of Germany akka duubatti harkifatu ta'ee jira jechuudha. Faaktarii isaan keessaa isa tokkodha kun. Faaktarii unification of Germany duubatti harkisan keessaa isa tokkodha. Itti aansee immoo kan laallu prosesii akkamiin keessa dabruudhaan unification of Germany milkaa'ee kan jedhu ilaalla jechuudha. The process of the unification of Germany kan jedhu ilaalla jechuudha. Germany was unified under the Prussia leader. Prussia kan jennuun steetii Germany keessaa isii tokkodha jennee jirra. Germany tokko kan ta'uu dandeette hoogganummaa Prussiaatiin jechuudha. Steetii Prussiaatiin hoogganamuudhaan tokko ta'uu dandeette jechuudha Germany. Otto von Bismarck namni jedhamu immoo the chancellor of Prussia ture. Chancellor jechuun akka prime minister jechuuti. Otto von Bismarck namni jedhamu kun did everything necessary for German unification. Tokkummaa Jarmanii kanaaf wantoota barbaachisan hunda everything necessary godheefii jira jechuudha namni kun. Otto von Bismarck namni jedhamu kun prime minister Prussia ture. German unification was undertaken through Bismarck's policy. German unification kun policy Otto von Bismarck nama jennuun kanaatiin kan gaggeeffamaa ture policy blood and iron jedhamu kan namni Bismarck jedhamu qopheessanii jechuudha. Blood and iron policy kan jennuun yookiin seerri blood and iron jennuun kun inni involved the diplomatic skill of Bismarck, dandeettii dippiloomaa nama Bismarck jedhamu kana kan involve godheedha. Gabaabinaan blood and iron kan jedhu kun maal jechuudha barbaadeeti? Economic unity before political unification kan jedhudha. Jalqaba osoo politikaalii tokko hin ta'in economically tokkummaa qabaachuu qabna yaada jedhudha jechuudha. Akkasuma osoo waraana obstacle wajjin hin jalqabin duratti
ikonomikaalii tokko ta'uu qabnaa yaada jedhudha jechuudha. Blood and iron kan jennuun kun. Akkuma reefu jenne biyyoota tokkummaa Jarmanii kanan barbaannetu ture kan akka Piraashiyaa, kan akka Awustiriyaa, Firaansii fi kan isaan lameen kun biyyoota Unification of Germany hin barbaannedha jennee jirra. Unification of Germany kana milkeessuudhaaf biyyoota kana wajjin waraanni walitti banamuu qabaa jechuudha. Yookiin isaan kana karaa qabuu qabanii jechuudha. Unification of Germany milkeessuudhaaf jalqaba irratti waraana Danish War jedhamutu gaggeeffame jechuudha. Unification of Germany keessatti yookiin tokkummaa Germany kan jennu kana keessatti. This is the first war of the German unification. Tokkummaa Germany kana keessatti waraanni Danish jennuun kun waraana isa jalqabaa ture jechuudha. It was a war between Denmark and the two German states. Waraanni kun kan gaggeeffame Denmarkii fi isteetota Germanii lama gidduutti gaggeeffame jechuudha. Isteetonni sunniinis Piraashiyaa fi Awustiriyaa turan jechuudha. Kanaafuu waraanni kun kan gaggeeffame Denmarkii fi Piraashiyaa akkasuma Awustiriyaa wajjin jechuudha. Denmark was in control of German lands, Holstein and Schleswig. Biyya Jarmanii lafa Jarmanii isaan lameen kana qabattee turte Denmarkiin. Holstein fi Schleswig kan jennuun kan lameen qabattee turte. Haa ta'u malee Denmark was defeated and two lands given back. Denmark hinjifatamuudhaan biyyoota lamaan isiin qabattee turte kana yookiin lafa lameen isiin qabattee turte kana harkaa baasuun danda'amee jira jechuudha. Akkasuma Awustiriyaa fi Piraashiyaatu Denmarkii wal lolaa ture. Kanaafuu lafa argamte kanas addaan qoodatan jechuudha. Awustiriyaan Holsteiniin fudhattee Piraashiyaan immoo Schleswigin fudhattee jechuudha. Lafa lameen waraana kanarratti argaman kan Denmarkiin harkaa bahan addaan qoodatan jechuudha. Haala kanaan waraanni inni itti aanee gaggeeffame Awustiriyaa fi Piraashiyaa. The Austro-Prussian War kan jedhamudha jechuudha. Maqaa irraa akkuma hubachuun danda'amu Awustiriyaa fi Piraashiyaa jidduutti waraana gaggeeffamedha bara 1866. Waraanni kun it was a war between two German states. Lameenuu isteetima Jarmanii turanii jechuudha. That determined the leader to the process of unification. Waraanni kun Unification of Germany kana kan hoogganu determine kan godhedha jechuudha. Yookaan Awustiriyaan mo'attu ta'e Unification of Germany ni dhaabbata jechuudha. Maaliif Awustiriyaan Unification of Germany kana hin deeggartu ture jechuudha. Warra Unification of Germany mormu keessaa isii takka turte jechuudha. Kanaafuu yookaan Awustiriyaan injifattu ta'e Unification of Germany ni dhaabbata. Yookaan Piraashiyaan injifattu ta'e immoo Unification of Germany kun milkaa'uu ni danda'a jechuudha. Waraana kana keessatti Piraashiyaan supported by Italy. Itaaliidhaan gargaaramaa turte jechuudha. Itaaliin sababa Unification of Germany kana barbaadduuf Piraashiyaa gargaarte jechuudha. Kanaafuu Piraashiyaan Itaaliidhaan gargaaramtee jirti. Awustiriyaan ni injifatamte jechuudha. Sababa kanaaf Awustiriyaan defeated godhamtee yookiin injifatamtee iddoo waraanaa maal jedhamutti Sadoud jedhamutti iddoo waraanaa Sadoud jedhamutti injifatamte jechuudha Awustiriyaan. Awustiriyaa was no longer an obstacle in the process of the unification. Kanaafuu injifatamteerti obstacle yookiin rakkoo unificationii kanatti ta'uu hin dandeettu jechuudha kana booda. In 1867 Bismarck formed the North German Confederation. Bara 1867tti Otto von Bismarck namni jennuun kun inni jalqaba irratti maqaa isaa kaafne jechuudha. North German Confederation hundeesse jechuudha. Waraanni inni xumuraa kan ta'e kan Firaansii fi Piraashiyaa jidduutti gaggeeffamedha jechuudha. The Franco-Prussian War bara 1870-71 kan ture jechuudha. Waraanni kun Firaansii fi Piraashiyaa jidduutti kan gaggeeffamedha jechuudha. Akkuma maqaa irraa hubatamu
France under Napoleon III declared war against Prussia. Biyyi Firaansii yommuu Napoleon III hoogganamtutti waraana Prussia wajjin gaggeessuudhaaf murteessite jechuudha yookiin declare goote beeksiste jechuudha. The final war of the unification. Waraanni kun unification of Germany keessatti waraana isa xumuraa ture jechuudha. The North German state allied with the South German states. North German statein fi warri South German state amantii garaagaraa qaban jennee jirra. Jalqaba irratti tokko hin turre jechuudha. Sababa waraana kanaa maal ta'anii allied godhanii yookiin waliigaltee uuman jechuudha. Yookiin waliin ta'uudhaan Firaansiin wajjin wal lolanii jechuudha. Sababa kanaaf Firaansi injifachuu hin dandeenye ni injifatamte jechuudha. Firaansi iddoon isiin itti injifatamte iddoo waraanaa Sedan jedhamutti injifatamte jechuudha. German unification completed while the war was going on. Unification of Germany yookiin tokkummaan Germany kun osoma waraanni gaggeeffamaa jiru Firaansi wajjin osoo gaggeeffamaa jiru jechuudha. Xumuramee jechuudha yookiin beeksifamee jechuudha. William the second namni jedhamu declared emperor biyya sanii ta'ee jechuudha. Bismarck yookiin immoo Otto von Bismarck kan jennuun kun immoo prime minister ta'ee jechuudha. Ittaansee immoo xumuratti kan laalu maayinni the Treaty of Frankfurt kan jedhamudha. Treaty of Frankfurt kun waliigaltee Frankfurt keessatti gaggeeffamedha. May 1871 kan gaggeeffame ture jechuudha waliigalteen kun. Waliigaltichi maal jedha kan yookiin waliigalteen kun kan gaggeeffame between German and defeated France. France injifatamtee jirti jennee jirra. Waliigalteen kun kan waliin mallatteeffame Germanii fi Firaansii injifatamte wajjin jechuudha kan waliif mallatteeffame waliigaltichi. France agreed. France maal ta'uu waliigalte to give provinces of Alaska and Lorraine to Germany. Kana booda injifatamteerti jechuudha waan injifatamteertuuf homaa gochuu hin dandeettu. Alaska fi Lorraine Germaniif dabarsitee kennuudhaaf walii galtee jechuudha. Akkasuma pay war indemnity to Germany. Waraana irratti wantoonni adda addaa kan caccaban makiinaan wanti adda addaa caccabuu danda'a. Wanta kanaafis kaasaa kafaluudhaaf walii galtee jechuudha. Treaty of Frankfurt bara 1871 gaggeeffame kana irratti. Wantoota yommuu waraanni kun gaggeeffamuu caccabe jechuudha. Indemnity kan jennuun wantoota damage ta'an yookiin lose ta'an jechuudha. Isa kanas kafaluudhaaf waliif galtee jechuudha France. Kanadhaaf qabannee kana fakkaata hanga paartii taanu waliif deebitutti nagaan tura. Channel kanammoo subscribe gochuun irraanfatina akkasuma hiriyoota keessaniif share gochuus irraanfatina isin jecha nagaan tura. Hora deebina.